Scholastic aptitude. This scholastic aptitude exam contains 35 verbal reasoning questions with subsections of synonyms, antonyms, analog, sentence completion, classification, reading comprehension, logical and analytical reasonings. In this video, we are going to see synonyms, antonyms, analog sentences, and also comprehensions. Barattoota, qormaanni aptitude kuni gaaffii 35 kan qabu yoo ta'u, kutaa kana keessatti verbal reasoning jalatti wanti nuyi ilaallu synonyms, antonyms, analog sentence completion, reading comprehension ilaallaa jechuudha. Kanneen biroo hafan yeroo biraa itti aansinee ilaalla. ተማሪዎች ይህ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ኤግዛም 35 ጥያቄዎች ያሉት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የምናየው ሲኖኒሚ፣ አንቶኒሚ፣ አናሎግ ሴንቴንስ ኮምፕሊሽን ኤንድ ሪዲንግ ኮምፕሬንሽን የሚለውን አብረን እናያለን። ፓርት 1 አናሎጊ። አናሎጊ means relationship, resemblance or equivalence. Analogy jechuun walitti dhufeenya, wal fakkeenya, hiika gita wal fakkaatu qabu jechuudha. Analog ማለት relationship ግንኙነት፣ ቁርኝነት፣ equivalency ማለት ነው። Instruction number 1. For question 1 up to 7, read each of the following words carefully and choose the word that correctly completes the analog. Question number 1. Foot is to leg as hand is to A. fingers, B. thumb, C. toe, D. arm. Barattoota, faana miilaadhaaf luka, miila yoo jenne harkaaf maal jennaa? ለኮቴ ወይም ለፋና እግር ካልን ለእጅ ምን እንላለን? ከናፍ ፋና ሚላዳፍ ሉካ ጀና yoo ta'e harkaaf irree jennaa jechuudha. irree which means ክንድ arm ለእጅ ክንድ ነው የምንለው arm. Question number 2. Beef is to oxen as pork is to A. lion, B. pig, C. goat, D. sheep. Beef jechuun foon sangaa jechuu yoo ta'u, pork jechuun immoo foon booyyee jechuudha. Beef የበሬ ስጋ ከሆነ pork ደግሞ የአሳማ ስጋ ነው። So the answer is pork is for pig. Question number 3. Begin is to start as employee is to A. end, B. fire, C. hire, D. celebrate. Begin is to start, employee is to hire ለመቅጠር ቀጨሩ። employee jechuun qacaruu jechuudha. qacaruu hiikni qacaruu employee kan jedhuudhaaf kontekstii aptitude kanaatiin hire jechuu ta'a jechuudha. So the answer is C. employee ማለት ቅጥር ወይም መቅጠር ማለት ነው። Question number 4. Adult is to child as cat is to A. herd, B. kitten, C. mare, D. animal. Aptitude hojjechaa jirra waan ta'eedhaaf hiika isaanii tokko tokkoon beekuun qayyabachuun baay'ee barbaachisaadha. herd jechuun raayyaa yookiin tuuta jechuudha. በአማርኛ መንጋ ራያ ቱታን weeraran tuuta kuruphisaa raayyaa kuruphisaa ያንበጣ መንጋ እንደምንለው ማለት ነው። herd ራያ መንጋ kitten ilmo adurre የድመት ልጅ mare
farda dhaltuu baazraa ወይም ደግሞ ሴት ፈረስ so the answer is B. Kitten is to cat, adult is to child. Question number 5. Cap is to head as ring is to blank. Koffiyaan mataadhaaf yoo jenne qubeelaan A hand, B ear, C leg, D neck. qubeelaan harkaafi. ለእጅ ቀለበት ለራስ ባርኔጣ. Good. Question number 6. Crowd is to dispersed as meeting is to blank. A. Depressed. B. recessed. C. adjourned. D. discussed. Depressed jechuun dhiphachuu, መጨነቅ, dibaatee ውስጥ መውደቅ. recessed jechuun yeroo boqonnaa የእረፍት ጊዜ. adjourned jechuun having been adjourned, suspended or paused. adda kutuu, bittinneessuu, walitti qabama, yeroo biraadhaaf beellamuu jechuudha. ለስብሰባ በተነ፣ ቀጠረ የሚል ትርጉም አለው adjourn ማለት. So the correct answer for meeting is adjourned. C. Question number 7. Success is to effort as failure is to A. devotion, B. disaster, C. chance, D. laziness. Laziness is the correct answer. Instruction 2. Antonyms. Antonymy jechuun hiika faallaa jechuudha. ተቃራኒ ትርጉም ያለው ማለት ነው አንተነሚ ማለት። ሚን ሆሪ ጃለችው፣ ገንዘብ ወዳጅ። ኤ ክሩል፣ ቢ ፍሬንድሊ፣ ሲ malicious, D unkind. ሚን jechuun horii jaallachuu, horii firoomfachuu, maallaqa jaallachuu jechuudha yoo ta'e, ክሩል jechuun gara jabeessa, ጨካኝ jechuudha. friendly jechuun michummaa፣ ጓደኝነት፣ ወዳጅነት። malicious xibaabree isa jennu afaan oromiifaatiin ተንኮለኛ። unkind hamminaa ክፉ. kanaaf nama horii jaallatu faallaan isaa friendly michummaa nama qabu ta'a jechuudha. So the answer is B. What is the antonymy of selfish? Selfish jechuun of jaallachuu, of giddu galeeffachuu, faayidaa ofii dursuu jechuudha. So A greedy, B meager, C altruistic, D generous. Greedy jechuun kakaatuu, sigibgib jechuudha. Meager jechuun xiqqoo, gahaa kan hin taane, baqii yaalona. Altruistic jechuun unselfish, of jaallataa kan hin taane, raas waddaad yaalona. Generous jechuun gaarii, qajeelaa, dagganyaa jechuudha. So altruistic is the correct answer. Question number 10. Condense. A. block, B. convert, C. summarize, D. expand. Condense jechuun gaggabaabse, asaaxara jechuudha. Block jechuun dhorke, aggada. Convert jijjiire, lawwaxa. Summarize goolabe. Expand babal'ise, asfaaffa. Condensing gaggabaabsu yoo ta'e, expanding babal'isuudha. So the answer is D ta'a jechuudha. Instruction number 3. synonyms. Amma hiika wal fakkaataa kan qaban filanna jechuudha. Jecha bold ta'e nuu kenname wajjin kan wal fakkaatu filanna. ተመሳሳይ የሆነውን ነው የምንመርጠው። ሶስተኛው ኢንስትራክሽን ሲኖኒምስ ላይ። question number 11. poverty. A.
destitution, B. humility, C. restraint, D. deficit. Poverty jechuun hiyyummaa, ድህነት jechuu yoo ta'u, destitution jechuun extreme state of poverty jechuudha. hiyyummaa darbe. Humility gad of qabummaa, ትህትና. restraint daangessuu, መግታት, መወሰን. deficit shortfall gahaa ta'uu dhabuu, እጥረት. so poverty'n hiyyummaa yoo ta'e, hiyyummaa caalu hiika isaa kan qabu destitution. The correct answer is A. Question number 12. Misfortune. A. collapse, B. adversity, C. crisis, D. defenselessness. Misfortune jechuun carraa dhabeessa, gidiraa jechuudha. መጥፎ እድል፣ ስቃይ። ስለዚህ ኮላፕስ jechuun diigamuu, መፍረስ፣ adversity gidiraa፣ መከራ፣ crisis gaaga'amuu፣ ቀውስ፣ defenseless ofirraa falmuu dhabuu፣ ከራስ መሞገትን አለመቻል። so misfortune gidiraa yookiin carraa dhabeessa, መጥፎ እድል፣ ስቃይ kan jedhu yoo ta'e, adversity gidiraa, መከራ kan jedhu qaba jechuudha. B is the correct answer. Question number 13. Miserable. A. refutable, B. challenging, C. violent, D. abject. Miserable jechuun gaddisiisaa, አሳዛኝ, unhappiness jechuudha. refutable jechuun immoo jecha haalamu, የሚካድ ቃል. challenging nama kan qoru, dadhabsiisaa, nuffisiisaa kan ta'e, ፈታኝ difficulty. violent amala hamaa, ኃይለኛ፣ አመፀኛ። abject ያደሳ፣ አሰቃቂ፣ helplessness. so helplessness is the correct answer for miserable. Instruction for reading comprehensions. Reading comprehension jechuun understanding, hubannoo qabaachuu jechuudha. Kanaaf isa dubbisnu irratti hundoofne jechoota kana fayyadamuudhaan iddoo bakka qullaa nuuf kenname paaseejii keessa guutuudhaanii hima sana guutuu akka taasisnuudhaaf nurraa eegamaa jechuudha. እነዚህን ቃላት ማለትም ኢሚሽን፣ ኤክሴፕሽን፣ አንፕሬሲደንትድ፣ ዋርመስት፣ ትረንድ የሚሉ 5 ቃላት ተሰጥተውናል። or phrases. There are these 5 phrases. By using these 5 of them, we are expected to feel the passage's meaning. Emission jechuun faala qilleensa gadi dhiisuu jechuudha, liqqat. Exception adda kan ta'e, የተለየ. Unprecedented ta'ee kan hin beekne, ተደርጎ የማያውቅ. Warmest ho'a, moqqat. Trend barsiifata yookiin azmaamiya, zinibaalee kan jedhu qaba jechuudha. Good passage. The Earth's climate has changed throughout the history. The current warming blank is of particular significance because most of it is extremely likely to be the result of human activity since the mid-20th century and proceeding at the rate that is blank. The planet's average surface temperature has risen about 1.1 degrees Celsius since the late 19th century, a change driven largely by increased carbon dioxide and other human-made blank into the atmosphere. Paasejii kanarraa hafetti osoo hin fufin gaaffiiwwan kana faana wal qabatanii ka'aniidhaaf deemnee deebisuu qaamana jechuudha. Gamanumaan gara gaaffiittan sin deebisa. 2 ብላንክ ስፔሶች ይቀሩናል። ወደ እነዛ ሳንሄድ በፊት የነዚህን 3ቱን ብላንክ ስፔሶች
ሰርተን ማለፍ ስለሚጠበቅብን እነዚህን ሄደን በሚጠየቁበት ጥያቄ ቁጥር መልስ እንመልሳለን ማለት ነው። Question number 15. The correct word that should replace the first blank space in the passage is A. Emission, B. Unprecedented, C. Warmest, D. Trend. Paragraph 1, line 1. The Earth's climate has changed throughout history. The current warming blank is of a particular significance because most of it is extremely likely to be the result of human activity since the mid-20th century and proceeding at a rate that is the current warming emission. The current warming emission. Question number 18. Which of the following is the correct word that should replace the second blank in the passage? A. Exception, B. Emission, C. Warmest, D. Unprecedented. Barattoota ammas gara paaseejii sana deemnee dubbisuudhaan maal ta'a kan jedhu achirratti hima galchine ilaalla. Isinis deebii keessan asumarraan akka yaaltan gamanumaan isin affeera. The result of human activity since the mid-20th century and proceeding at the rate that is blank. Unprecedented. Argamee kan hin beekne. Haga amma ta'ee kan hin beekne. እስካሁን ድረስ ሆኖ የማይታወቅ ታይቶ የማይታወቅ kan jedhu hiika qabaata. So unprecedented. So the correct answer is D. Unprecedented. Question number 16. Which of the following is the correct word that should replace the third blank in the passage? A. Trend, B. Exception, C. Warmest, D. Unprecedented. Let us read the passage once. The planet's average surface temperature has risen about 1.1 degrees Celsius since the late 19th century, a change driven largely by increased carbon dioxide and other human-made exception into the atmosphere. Exception. The correct answer is exception. Question number 17. Which of the following is the correct word that should replace the fifth blank in the passage? A. Warmest, B. Trend, C. Exception, D. Unprecedented. Kana deebisuun dura paaseejii isaa deebinee dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. የቀረውን ፓሴጅ ማንበባችን አስፈላጊ ነው ወደ መልሱ ሳንሄድ በፊት። Most of the warming occurred in the past 35 years with 60 of the 17 warmest years on record occurring since 2001. Not only was 2016 the blank year on record, but 8 of 12 months that make up the year from January through September with blank of the June were the warmest on record for those respective months. Let me pardon once. Most of the warming occurred in the past 35 years, with 60 of the 17 warmest years on record occurring since 2001. Not only was 2016 the warmest year on record, but 8 of 12 months that make up the year from January through September with the trend of the June were the warmest on record for the respective months. So the correct answer is here. As we have read the passage, the correct answer is B. Trend. Question number 14. Which of the following is the correct word that should replace the fourth blank in the passage? A. Exception, B. Warmest, C. Trend, D. Unprecedented. Let's read passage once. Most of the warming occurred in the past 35 years, with 60 of the 17 warmest years on record occurring since 2001. Not only was 2016 the warmest year on
record, but 8 of 12 months that make up the year from January through September, with the trend of June were the warmest on record for those respective months. So, warmest. As a result, the correct answer is the warmest B. Chaanalii keessan Jio Lesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Jio Lesson 17 Tube chaanaalachuun sila gobanyaachuu አመሰግናለሁ። Jio Lesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu